Bio Production. Bio Production. Hey suma jalaju rufa bohar city odo arkahin kufne ya dafsir kifti hey suma jalaju rufa bohar city hey suma jalaju rufa bohar city odo arkahin kufne ya dafsir kifti. Maqaan elmoo kun lakki maqaa hedduun qabaachaa ture maqaalee sun keessa akka hoggaan waan aartii kanatti as dabalamee hojiin tiyyatuunis xiqqashoo karaa qabsootiin falmaarra waaniin ture jecha yoo maqaan kun isaa moggee waan jirurraa ijoolleenis na moggaasanii anis jaaladhee fudhadhe jechuudha. Osuma ijoolleetu elmoon haramayaa keessatti hedduu wallee jaalataa yeroo reediyoon birqee yoo beektan hin beeku namni isa dhageeffate manaan isa dhageeffadhe jala dhaabbadheetumaan dhageeffadhaan waa'ee godaanuuti faayida deemuu qabne gizee takkallee yoon rakkadhee cinqadhe gadin taa'u bikkanarra wayyaatiin filadha waan jirurraayin godaanuu tana sodaadhu. Gaafa ijoolleedhaa yeroo takka gursum deemtanii turtan bikka baaskilatti kareessan kana dhaqee baaskila sumuun hin kireeffadhee haramayaantu ga'e jechuudha. Hararraa hanga haramayaa Saayikilaan gara iccitii biraatti achi dabar. Isaa hoggaan gabbee hulaarraa karaa kanatti samiidhaaf wanni tan jidduu ilaalu baarzaafiin tunii fi samiin tun walitti dhufteeti duumessa ija gurraa funyaanii wanniidhaan harka aboo rabbumaan naa kaayan jedha. Gaafa dura meeshaa muuziqaa harkaan to'atu daawwitii cabsee daawwitiidhaan seenee anaatti jiru na dhufan. Gitaara tokko osoo itti hollisuu jirtu haanni murame. Ati sirba lamaan kana sa'aa takka takka dheereesseetiin hanga isaan ifatanii. Albama jalqabaa sun mee 78 Jabuutitti. Gara Jabuutii akkamitti akkuma gartee qabsaa'ota Oromoo kanneen Soomaaliyaa keessatti ugguramanirraa xiyyaa saddan qabu waan jiru albama lammaffaa yaa biyyatoo gaarii ansumaan dhaadha isaa biitii fi haadhaa namayyuu jabeessa hagam fagaattullee galtisuma keessaa ka jiru. kabajamtoota hordoftoota sagantaa teenyaa xiqqollee taatu isin yaadachiisumaa fi walleewwan elmoo sammuu nama hundaa keessa ni jirti. Elmoon afaan Oromoo qofaan Oromoo dammeessuu qofa osoo hin ta'in rakkina Oromoon keessa jirtu afaan biraatiin illee addunyaaf beeksisuu irratti shoora guddaa taphate. Oromiyaa shaalbii firii wallee jettu haa qabnume. Wama na dhibeen waan sammuu xiyyaatiif waan fedhii xiyyaa hawaasninis uummannis haa hubatu haa baratu alagaan biraatilleen warri hubannoo teenya hin qabne oromummaadhaa fi maalummaa biyya teenyaan hubatiin akka nu hubatan jechuurraayin mirgi keenyaa fi biyyi teenya abbaan biyyaa biyya isaatiin deemuu qaba karroorroodhaa fi shoorarkaa fi biyya teenya boorisaa jiru biyya teenya irraa haa ba'u jechuurratti xiyyeeffadhee Oromiyaa shaalbii firii jechuudha. All the aggressors quit our land. We want no one of any brand. All the aggressors quit our land. We want no one of any brand. All the aggressors quit our land. We want no one of any brand. Oromia shall be free.
jennee gaase warreen gartee rakkoodhaaf hixatama biyya namaa irratti oofu hundinuu biyya teenya gad lakkisee adeemuu akkasi. Albama tokko yoon dogoggoruu baadde albama sadaffaati. Shamshii Quxooti hojii albama hojjettaniitu jira. Albama san keessattis walleewwan baay'een wallee warraaqsaati. Qawwee fannifatee faa kaasuun ni dandeenya. Artist Shamshii Quxoo qoree gara artii Oromoo naqoo keessatti shoorree elemoo olaanaadha jaama. Hangam takka dhugaadha. Dhugaadha warra fedhii aartiidhaatii fi afaanii aadaa fi guddisuu irratti xiyyeeffatan tokkollee akka nama tokkootti duran dhaabbadhuu dandeettiiti yaan ammoo bira dhaabbachuudhaaf xiqqoo takkallee booda hin jenne nillee fuuldura illee hin jiru haa ta'u immoo Shamshii Quxoo qofa osoo hin taane kanneen biraatillee hedduudha. Isiis akka nama aartistiitti sagalee bareeda qabdi haga tokko uummata Oromootiif qabsooyte qooda isiin fudhatte irratti anis waliin hirmaadhe namni biraatillee kan waliin hirmaate ni jira. Haa ta'u immoo sirboottan gaafa gartee Suudii Riyaad waliin turre keessatti isiin shoora guddaa taphatte waan gartee baqafaa irratti jiruun imaltuudha kootu walii yaana sirba jiru irratti waliin qooda fudhannee sirboottan garii kana jalaa qabduu fi isiitillee kan inni si wajjin dabaalee si wajjin hojjedhe hedduu jira jechuudha. Gitaaraas ni daawaa gitaara qofaa miti meeshaa muuziqaa piyaanoodhaas akka taphatu odeeffanne akkamiin baruu dandeesse? Jaalala gaa kumaan siin jetti ijoollummaarraa waan hin qabu jecha gizuma takka illee nama narra beeku namaan irraa baruu qabu jala marxifadheetumaan jala taa'ee waa ilfadhee irraa bara kanin ammoo irraa baree irra bare dhiiseetiin ammallee kanarra jabaa barbaaddadhee deemee hulaatti dhadhawee gaafadhee taa'ee irraa bara haala suniin gaa muuziqaa tana baruu danda'e gizee takka illee kabajaa fi jaalala guddoo waan hin qabuuf jecha muuziqaadhaaf attenshina yookaan yaada yookaan xiyyeeffannaa irra kaayetiin baruu danda'e jechuudha. Hojiin gitaaraan jalqaba taphatte kan yaadatu kan kanin dura nin taphadha jee xiyyeeffadhee sirba ilillii rumaanaa jedhu ilillii rumaanaa tamallaan burtukaanaa eennaba zabiibaa urgoytuu karaahana sirbi kunillee sirba kiyyaa miti sirba magaalaa Haramayaatti taphatan kan uummataati jechuudha. Mee yeroo ijoollummaa teessanitti ammaas duuba isin deebisa walleen dhaggeeffachaa turtan kan isin keessatti dhiibbaa uume yeroo ijoollummaatti wallee hedduu jaalattan kan yaadattan qabdani? Sirbootan gaafa ijoollummaa kanin dhaggeeffachaa ture sirba hedduu dhagaa'e sirba jara sadeenii jara jajjaboo gartee Oromoon qabdu keessaa dallajan doktoroota aartii Oromoo keessatti xiyyeeffatan tokko Doktor Ali Birraadhaa Katti Aanus doktorummaallee anaatu kennaaf yoo namni illee hin kenniiniifi haa ta'u kennaniifi jiran Ali Shabboodhaa fi kennanii Shantam Shubbisaadhaas sirboonni inni gaafa dursun gallakkisaa ture keessaafuu akka nama tokkotti yaa haadhatoo guddishaa yaa tiruu kajoo sirbootan akkasiifaadhaan dhageeffachaa ture jechuudha. Kanaafi jaalalti afaaniitilleen Oromootilleen akkasitti na seentee
caalaa jaalala keessa dabree itti qabsaa'u mudadhe jechuudha. Hojiiwwan keessan kaasaa deemna shaggooyyee namni afaan ingiliffaatiin wallise elemoo aliitii jaam. Ani egaa waaniin hojjedhe tana abbaaniif hin faarsu uummataatu nama hima. Takkaa if keessa an akkasiin godhe an akkanaan godhe an akkasiin godheen sun xiqqaa shona ulfaatti haa ta'u garuu gizuma takka illee waan nu fakkaata waan saba kiyyaa tola waan na dhageemee natti tole gize takka illee kan hin dhiisan qabu shaggooyyee in the night in the moonlight sirba jechuu ana qofaa miti warreen waliin turre illee waliin hirmaannee waan sun jenne maaliif shaggooyyee jennaan shaggooyyeen teenya aadaa teenya afaan keenya ammas yeroon itti taphatan galgala hoggaa aduun gadhiitee walakkaa tana geesse ganda raffisaniiti gabbaanii gaara jalatti ciqutanii hoggaa ollaaltu urjiidhaa fi baatiidhaa fi ifaa babbareedaa kan akkana ollaalteeti mee ni madaalaa jechuurraa shaggooyyee in the night in the moonlight jechuun sun achirraa kaate jechuudha. Haalli taphni shaggooyyee akkam akka fakkaatu warreen afaan Oromoo hin beekneef illee barsiisuu hin jiru. Sirri dhuga. Walleewwan keessan jidduutti kaasaa deemna. Nu kaasaa yaa ilmaan Oromoo warraaqsaaf wallee jettu takkaatu ture. Kaayyoon wallee san duuba jirtu beekamaadha. Sirna gabrummaa yeroo sanitti ture hundeedhaan buqqisuudhaaf ture. Walleewwan mee waa'ee wallee sanii qaabnu eenyu barreessee yeedaloo isaa eenyu hojjete? Nu kaasaa yaa ilmaan Oromoo nu kaasaa bara 1990tti sirbi sun maaliif jennaan akka haalli impaayera Itoophiyaa sun jijjiiramuu deemu waan keessa qorannee tattaaffii gartee qabsoo haala qabsooti wajjin deemu jecha jijjiirraan sun waan dhufuuf akka kaleetti akka kaleessaatti ammas akkan dhiitamne akkan ukkaamamne akka qabsoon teenya tun if boodan deebine akka warra raaguutti raagaan anaa fi waahillan kiyya keessaafuu namni waan kana barreesse Mahammad Damshooti. Mahammad Damshooti wanni kana yaada anaa dheeyse walulan ammoo ka barreesse isa yadaleensiitis tiyyaa jechuudha. Anaatu qopheessee egaa nu kaasaa yaa ilmaan Oromoo nu kaasaa gabroomsaan kalee buqqa'ee hiddisa kan biraa kan buune iddoo isaa bikka jirtan mara warra isa finiinsaa jette jechuudha. Mudannoolee keessan kaasaa deemna. Saudi Arabiyaa irraa gara Xaaliyaanitti imaltan. Xaaliyaan gaafa deetan lukkuu bitachuudhaaf rakkattanii jira. Anilleen akka tasaa tahee silaa pilaanni kiyya nuti nama sadii karaa jiddarraa karaa Xaaliyaanii deemuudha. Akkuma tasaa tahee osoo nutti hin tolini nu qabanii gara Maqdishoo deemne jechuudha. Kasilaa garas deemnu haarayaan Maqdishoo irraa immoo baatii 2 fi guyyaa 15 taa'ee yoon seenaa naanna'u sunii sun haasa'u egaa yeroo nurraa fitti akkasuma goolabnee sun achirraa Xaaliyaanii dhaqee Xaaliyaanitti afaan hin beeku. Warri na hojii jiraniis hin beekani xiqqoo ingilizii wallaallee haa ta'u garuu afaan Xaaliyaan ni hin dhageenye. Aboo gaabeeloo inni wayii bitannaa jennee maallaqa keeshaa qabna mana nyaataa yookaan reesturaantii yookaan maqaawuma jeen inni lukkuun tun akkana laal shir jetti diimattee taan aboo tana bitanna jennee jechuudha. Akkam jennee bitannaa aboo keessa gaa lukkuu ingiliziidhaan ni beeka heen jennaan heenii miti jarri qoflanuu qaba jechuudha. Heeniin inni dhagee waan jiru ingilizuun beeku heenii. Warri ingilizuu heen jechuun beekan saboo jarri qabaleen nu barsiise jedhe. Akkasitti jaraan firraa booda aboo firraa manatti baafnee akkuma lukkuu godhannaa jennee as garagallee gaamma harka wali qabnee waa tapha see jarri tapha see nu wajji waa nu jalaa jaan boo jarri maaluma jaa jennee gaamma aarreewu itti deddeebisnee firraa ol seennee qubaan garsiifnee akkasitti
lukkuu teenya bitanne. Artist Elemooli afaanowwan baay'eedhaan wallisaa hanga ammaa mee afaan meeqaa wallistee jirti? Dhiiroo afaan meeqaan sirbi? Afaan afaan biyya keessaa daree Somaalee, Arabaa, Ingilish, Hindii illee sirbe. Afaan Hindii diidambaan sirba. Hindii sanirraa eegallu? Ni dandeema. चुरा लिया है तुमने तो दिल को नजर नहीं चुराना सनम जजा हूँगा लुट तरकी तेरे बदन की ताली को लहू जुगर का लूँगा हंसी लबो तिलाली कस्टमरों तो वरना लगे फतो इद्दूं कब अच्छी त्याने वाना का खिलाबाती भी रेस्टोरेंटी वानी का बुझेचा torbaani guyya tokko hindiidhaatu reeddu waan ajaa'ibaa akkasii afaan isaaniitis kaniin hin dubbanneen sirbaa jechuu kiyya akkuma gartee jarri Soomaaliyaa Faatumaa Qaasim faan sirban maal jechuu godhu afaan hindii sirbuma jaalalaati. Odeensi egaa warreen nu daawwachaa jiran keessaa baay'een warreen afaan Hararii dhagayanis ni jirani wallee Harariitis wallistanii jirtan. Hararii bakka obboleeyyan keenya nama keenya anaa miti artistoonni keenya kanneen na dura jiranis qaceellotti simatanii jaalatanii sirbanii namni wal qabu namni waliin jiraatu walii dabarsee waan ittiin gammaduu fi waan ittiin if booharsu haga dandeettii teenya anis akka nama tokkootti sirbaa adaree sirbuudhaan maal jennaan nama kiyyaa haaliidha firaa akkasitti wal jabeessuu hin dandeema jechuudhaan sirba ammaa miti dur gaafumaan jalqaberraa sirbuu ture jechuudha. كتب لا شخ أحد يوم أندم به سامي نسيبه وكلا خوش يجي خشبه يجي خشبه يجي خشبه سربا كسيت يجول Egaa artist Elemooli yeroo ijoollummaa keetii sanitti walleewwan Ali Birraa fa'aa dhaggeeffachaa akka turtan kaaftanii deebitanii isaanii akka waltajjii irratti illee wallistan gaafa hawwaa turtanii sadarkaa kana leejendi taatanii bahu hawwaa turtanii gaafa ijoollee. Egaa namni guddaa isaan kabajne ifiifuu beekan qabu. Jaalalaa fi kabajaa guddoo qabaachaa fi akka abbaa kiyyaattis akka obboleessa kiyyaattis akka hiriyaattis
waa hedduu waliinis yeroo dheeraas waliin dabarsine jiruutu keessatti illee walitti dabalamnee tansaatiis waliin hirkannee yeroo dheertuudhaaf akkuma nama tokkootti waliin turre waan gufuudhaa fi guyya takka osoo afaa waliin dabrin jaalalaa fi kabajaadhaan hojii dabarsine sirboottan isaatii fi kiyyaas waliin hirmaanneetuma yaadaas walii dabarsaa isteejii adda addaattis waliin turre kabajaa fi jaalalaan gaa waliin dabarsaa turre jechuu kiyya rabbi fayyaa fi nagaya umrii dheertuu rabbi haa kennuu fi jaalalaa fi kabajaa guddoon qabaaf. Gara jireenya maatiitti achi dabarra ilmaan kee keessaa gaa lama gara ogummaa aartii kanaa dhufanii gaa ni beekna leensaa fi ibsaa jechuudha. Ilmaan meeqa qabda? Meeqaatu gara aartii gara? Amma gaa ijoollee tiyyaatis tatti dabalamtanii jirti. Walitti dabala wanni tun jenetikaalii walleenuu gaa dhalarraayis nama dabruu ni mala. Jaalalti tun waan guddoodha. Iftahanii afaan isaaniitiin dhugaa ijoollee nama ibsaa fi leensaanuu falma afaan isaanii guddisuu irratti, iftahuu irratti, oromummaa irratti Oromoo qofaaf osoo hin taane alagaa Noorz Ameerikaa jirtuu fi warra silaa afaan Ingilizii beeku hundattuu maalummaa isaanii ibsuu irratti warra if dura ta'anii na boonsan keessaa tokko jechuudha. Kanaafin isaaniin boona afaan isaaniitiin illee keessa gad deebi'anii afaan Oromootiin sirbuu irra jiranii na waliin illee sirbi isaan sirbanni jira jechuudha. Ayyee awwaardiilee baay'ee argatanii jirtanii gara goola baay'een sagantaa teenya Torontottis awwaardii fudhatanii jirtan. Awwaardii hanga ammaa meeqa fudhattanii maaltu isin dhagaa? Egaa awwaardii dhugaa dubbachuudhaaf namni hoggaa awwaardii yookaan badhaasa si kennu caalaa si jabeessa. Jabaadhu ittiin uufuuf waan jiru waan ta'eef jecha warra na badhaasee fi warra na bira dhaabbatee hojiin ati hojjette gaarii naan jee hundumaafuu galatoomaan jaanii garuu akka awwaardiitti badhaasa warra Suudaan irraa illee hirkadhe asbarii Afro Festival jaanii Torontoodhatti warra baandii 40 meeqa keessaa gitaara takkittiidhaaniin moohee awwaardii sun fudhadhe as bira dabree akka Oosaatti Oromoo Study Association akka waliigalaatti hoggulama awwaardii isaanirraayis badhaasa harkadhe kana bira dabree koominiitiilee Oromoo kan Minisootaa jiran kan ati waliigala Ameerikaa keessa jiran bikka adda addaa Awustiraaliyaas naannawaan deemuutti Torontoo soggaa hedduudha jechuu kiyya hangas jeeyoon yeroo nurraa fixa hedduudha kan hin harkadhe galatoomaa ulfaadhaa baganaa jiraatanii kabajaa fi jaalala akkasii walii qabaatanii hojii hojjetamte irratti wal badhaasuun barbaachisaadha. Dhalateenya ta fuuldura dhuftuu fi tajabaatullee akkasumatti wal badhaasaa wal jabeessinee fuuldura deemuu dandeenya. Galatoomaan jedha. Egaa gara biyyaa dhuftaniis akka Itoophiyaatti illee awwaardii muummicha ministeera kabajamoo Dr. Abiy Ahmed harkaa fudhatanii jirtanii. Kabajaa gurguddoodha namni si hubatee artistiin yookaan sirbaan wallisaan kun hojii ummata qaceelchee tolchee bareecheeti ummata gammachiisee ni malaan badhaasni kun isaan mala jedhee naa kennuu irratti kabajaa fi jaalala guddoon qabaa fi galatoomaa ulfaadhaan jaan. Akkuma Oromootti artistoonni waltajjii addunyaa irratti bahanii badhaafaman muraasa isaan keessaa tokko artist Elemooliiti. Gara fuulduraatti illee hangana qofa osoo hin ta'in kabajaan isaanii malu keessattuu roga Oromummaa barsiisuu irratti roga qabsoo irratti hojii hojjechaa turaniif qaamonni ilaallatu qoratee badhaasota barbaachisu ni qoodaaf jenneeti kan abdannu. Xumura irratti gara biyyaa erga deebitan Haramayaa jiraachaa jirtanii asitti ammas gola artii bantanii hojjechaa jirtanii televezyiiniin Hararii gaa turtii gabaabaa siin dura isin hojii godheeti ture warreen sagantaa san hin hordofiniin yoo jiraatan gaa osoo hin kaasne biran dabarru mee jalqaba jireenya biyya alaa waggaa 37 bartanii achi booda gara biyya deebitanii qe'ee deebi'anii jiraachuun namoota baay'eedhaaf ni ulfaata. Ati gammachuun gara qe'eetii deebitee jiraachaa jirta. Akkamitti hin ulfaanne jireenya saadoo biyya alaa sana eega barte booda? Dhugaa dubbachuudhaaf biitii fi biyyuma ifiiti.
namni biyya isaatirraa bahee biyya isaa yaadatiin tokko illeen hin jiru. Maali jennaan haala yerootii fi yookaan dura dhaabbannoo yookaan haala adda addaatiin poolotikaalii tahee karaa dhuunfaatiin horiidhaan wanniidhaan jireenyaan yoo ka ta'u taate malee namni biyya isaatirraa fagaatee jiraachuu danda'u ka jiru irratti hin fakkaatu. Haa ta'u garuu yeroo dheertuu tana ala taa'ee amma galuu kiyyaaf gammachuu guddootu na dhaga'ama. Kanatti ona kiyya keessa biyya tiyya keessa Oromaawee Oromummaadhaan Oromiyaa keessa kanatti taa'uun tun anaaf guddina kabajaa jaalala waan itti madaalullee hin qabu dhugaas itti himuudhaaf biitii fi biyya fiiti. Haa ta'u garuu biyyatti ambaatis walirra wayya biyya takka irra taantu wayya biyya takka irraas taantu wayyaadha. Maali jennaan biitti garii numaatu si gabroonfatti tagarii si tuffatti tagarii si gadooddi tagarii inumaa warra meeqa ijoolleen teenya akka maletti garba diimaa kana gubbaa irratti warri dhume hedduudha. Isaan hundaafuu rabbi rahmataa godhu. Haa ta'u garuu akka maletti biyya isaatiin irraa deemanii biyya alaa deemuun tun rakkoodha. Yoo karaa sirnaatiin deeman illee gaariidha. Keessaafuu karaa biyya arabaa kana ani suggest illee godhu. Haa ta'uuti wanni biyya fi caalu hin jiru. Kabajaan biyyuma fi keessatti tolti. Hagamillee turte. Akkasiiti yaadni kiyya kanaa. Ay wanni hin kaasii yoo jiraatte yookaan dhaamsi dabarsuu barbaadde yoo jiraatte. Ani guddoo duriis taanaan boruus ammaas Oromoon wal jala deemtee tokkoomtee yaada tokko fudhattee waan biyyaa tola waan biyya tasgabbeessa jaalala biyyaa waan uumaa yoo wal jala deemne malee rakkoolee xaxama roorroo ofirraa dhorkuun hin danda'amu. Wal jala yaanee tokkoomnee walii hubannee wallaalaanis hubatee beekaanis gabbu'ee wallaalaasaa barsiisee yoo ka wal jala deemnu taate gizee takkalleewu injifachuu biyya tanaan deemu sabaa fi sablammii jirtullee if jalatti hiriirsinee waliin deemuun ni danda'ama. Wanni guddoon Oromoon gochuun nurra jiru akka nama tokkootti yaada kiyya kana tokkummaa teenya jaalala qabnu wal hubannee wal jala deemnee quba waliin laachuu osoo hin taane quba waliin laannee wal jala yoo deemne furmaata argachuu dandeenya. Tanumaati rabbi nagaya nu haa godhuun jedha. Gitaarra keetiis bira jira. Asumaanuu wallee ta'e keessa tamiin gargar baanaa walleen haalaan jaalattootami. Walleen hedduudha ta'in haalaan jaaladhu. Sirbi gaa ka jaalalaa jira, ka biyyaa jira, ka yaadaa jira, sirba cidhaa jira, sirbi gaa hedduudha ka gaddaa jira. Kana keessa eenyu filata? Anaa fila. Nukasa ya ilmaan Oromoo nukasa gabrumsaan nu miidheen bukkaanee hiddisa kan bira kan buune iddoosa bakka jirtan maraa warra isa finiinsa. Arra kan bariite dhugumaan fakkaatti Oromoo dagamnaan nutti galgalooyti. Arra kan bariite dhugumaan fakkaatti Oromoo dagamnaan nutti galgalooyti. Barataa barachuu dargaggoo dubartiin deebineen gabroomnu ka'aa qabsoodhatti. Nukaasaa yaa ilmaan Oromoo nukaasaa gabromsaan nu miidheen bukkaanee hiddisa kan bira kan buune iddoosa bakka jirtan maraa warra isa finiinsa.
Tirarii. Seenaan bara dhibbaa wanni nu barsiiste diinnan nuun firoomu hogguutti jallatte. Seenaan bara dhibbaa wanni nu barsiiste diinnan nuun firoomu hogguutti jallatte. Nuuf bakka bu'eetii dara nu waywaata ifnu dagachiisee barnu galaafata. Nu kaasaa yaa ilmaan Oromoo nu kaasaa gabrumsaan nu miidhen bukkaanee hiddiisaa kan biraa kan buune iddoosaa bakka jirtan maraa warra isaa finiinsaa. kabajamtoota hordoftoota keenya turtiin the legend artist Elemoo Aliitii waliin goone egaa kana fakkaatti. Elemoo wajjin guyyaa guutuu halkan guutuu osoo turre egaa kan xumurru miti seenaani. Garuu fuulleensaa qabnu nu daangeessitee gargar ba'uuf jenna. Torbaan keessummaa biraatiin qabadhee daadhaan hangasittuu torbaan kun kan nagaa kan milkii isiniif haa ta'u nageetti. Gagamachiftu yoo wal jaalanne jannama sodaa irran kaayyenne ko waliin jiraanna harruma eegalle dhugaa gammachiftu yoo wal jaalanne jannama sodaa irran kaayyenne ko waliin jiraanna harruma eegalle laaltus ni gartaa maaf garaa jabaataa lubbuu toona gartu kan isii waywaattu laaltus ni garta way maaf garaa jabaataa lubbuu toona gartu kan isii waywaattu. Sijibbe hinjenne, sijales hinjenne, sijibbe hinjenne, sijales hinjenne. Mali amrin tuni naf himi ajalle. Sijibbe hinjenne, sijales hinjenne, sijibbe hinjenne, sijales hinjenne. Mali amrin tuni nafhimi ya jalle lartus ni garta maaf garaa jabaataa lubbuu toona gartu kan isii waywaattu laaltus ni garta way maaf garaa jabaataa lubbuu toona gartu kan isii waywaattu.
ibsituutiya yoo ibsite natti gammachuun tantoo yoo na teessumaddi mala naa dhawii jajjabaatte natti ibsituutiya yoo ibsite natti gammachuun tantoo yoo na teessumaddi mala naa dhawii jajjabaatte natti laaltus ni gartaa maaf garaa jabaataa lubbuu toona gartu kan isiif waywaatu laaltus ni garta wayii maaf garaa jabaataa lubbuu toona gartu kan isiif waywaatu lubbuu toona gartu kan isiif waywaatu lubbuu toona gartu kan isiif waywaatu kan isiif waywaatu kan isiif waywaatu kan isiif waywaatu. Bio Production. Bio Production.